maal barbaanna? Ammallee deebinee maal barbaanna? Foormulaa kamiin barbaanna? UI plus VJ is equal to CIJ. CIJ jechuun cost of occupied cell keenya. Cell jechuudha. UI plus VJ is equal to cost of occupied cell keenya. Formula kanaan barbaanna. Amma jalqaba kan barbaanna isa kana barbaanna. Maaliif occupied cell keenya kana waan ta'eef occupied cell keenya kaminni asirraa kana qabna. Asiillee kanaa fi isa kana qabna. Asiillee kana qabna jechuudha. Kanaafuu maal goonaree UI plus VJ jechuun occupied cell keenya kana waan ta'eef kanaafuu maal ta'a? U1 plus V2 ta'a jechuudha. U1 plus V2 is equal to cost of occupied cell keenya meeqa? 1 dha. Kanaafuu U1 gatii U1 kennaa meeqa? U1 0 jennee kana gaafa kaanu 0 plus V2 kenna immoo is equal to 1 dha. V2 is equal to meeqa ta'a? 1 ta'a jechuudha. V2 kenna akkuma jalqaba 1 nu dhufe itti aansinee ammallee ka'ee nu barbaanna. U2 plus V1 barbaanna. U2 plus V2 barbaanna jechuudha. Kanaafuu inni kun isa kana haa barbaannu. Isa kana jechuun U2 plus V2 dha. Maaliif second row second column irraa argama waan ta'eef U2 plus V2 is equal to 6 dha. U2 plus V2 kenna meeqa? 1 dha. Is equal to 6 dha. U2 is equal to 6 minus 1 is equal to 5 dha jechuudha. Gatii U2 kenna meeqa? 5 dha akkuma jalqabaa sanii jechuudha. Itti aansinee ammallee kamii barbaanna? Isa kana barbaanna jechuudha. Kana jechuun maayinni U2 plus V1 dha. U2 plus V1 dha. U2 plus isa kana jechuun U2 plus V1 dha. V1 is equal to costing kenna meeqa? 2 dha. Kanaafuu gatii U2 kenna meeqa? Gatii U2 kenna meeqa? 5 dha. 5 plus V1 hin qabnu V1 dha is equal to 2 ta'a. V1 is equal to 2 minus 5 ta'a is equal to minus 3 ta'a jechuudha. Gatiin eenyu? Gatii V1 minus 3 ta'a. Gatiin V1 meeqa ta'a? Minus 3 ta'a jechuudha. Minus 3 ta'a. Kana barbaanna U2 plus V3 ta'a. U2 plus V3 is equal to gatiin isaa meeqa? 5 dha. Gatii U2 kenna meeqa? 5 dha. 5 plus V3 is equal to 5 ta'a. V3 is equal to meeqa ta'a? 5 minus 5 is equal to 0 ta'a jechuudha. Gatii V3 kenna meeqa? 0 dha. Itti aansinee kanaa barbaanna. Kanaallee akkamii barbaanna? U3 plus V3 barbaanna. Sardi column irraa argama waan ta'eef U3 plus V3 ta'a is equal to costing isaa meeqa? 3 dha. 3 dha. Gatii U3 hin qabnu. Kanaafuu U3 plus V3 meeqa arganne? 0 arganne is equal to 3 dha. U3 is equal to 3 ta'a jechuudha. Gatii U3 kenna meeqa ta'a? 3 mataa akkuma jalqabaa sanii. Amma itti aansinee ka'ee nu barbaanna. Kanaa barbaanna. Kana jechuun maal ta'a? Haaluma kanaan barbaanna waan ta'eef U3 plus V4 ta'a. Gatii U3 kenna meeqa? 3 dha. 3 plus V4 hin qabnu. Kanaafuu U3 plus V4 ta'a. Is equal to costing isaa meeqa? 2 dha. U3 meeqa arganne? 3 arganne. 3 plus V4 is equal to 2 ta'a. V4 hin kenna immoo is equal to 2 minus 3 ta'a. Is equal to meeqa ta'a? Minus 1 ta'a jechuudha. Minus 1 ta'a gatii V4 kenna. Kan arganne irraa kun maayinni cost of occupied cell kenna. Itti aansinee ka'ee nu barbaanna. Kan occupied cell formula biraatiin barbaanna jechuudha. Amma occupied cell kenna barbaanne argannee jirra. Gatii V1 minus 3, gatii V2 1, gatii V3 0, gatii V4 immoo 4 arganne minus 1 arganne fi gatii U1 0, gatii U2 5,
gatii U3 ammootu 3 arganne jechuudha. Amma maal goonare unoccupied cell barbaanna. Formulaa kamiin barbaanna? UI plus VJ minus cost of unoccupied cell barbaanna. Cost of unoccupied cell barbaanna jechuudha. Kan unoccupied cell jedhuun isa kaminni tokko asirraa kana isa kana jechuun maal taare? Isa kana jechuun maal ta'a? C11 ta'a jechuudha. C11 C11 maaliif ta'e first column irraa argama. Kan biraa immoo kana jechuun maal inni? C13 first third column irraa argama. C13 itti aansee kaminni isa kana unoccupied cell kenna. C14 ta'a jechuudha. C14 ta'a. Kan biraa immoo unoccupied cell kenna kaminni asirra 9 kana 9 maayinni C24 dha. Second row fourth column irraa argama. Kanaafuu maal taare C24 ta'a jechuudha. Kan biraa unoccupied cell kenna kaminni 8 dha. 8 meeqarraa argama? Third row first column irraa argama. Kanaafuu maal taare? C31 ta'a jechuudha. C31 ta'a. Itti aansee unoccupied cell kenna kaminni kan. Kuni maal irraa argama? Third row second column irraa argama. Kanaafuu C32 ta'a jechuudha. C32 ta'a. Amma maal barbaanna? Kanniin barbaanna jechuudha. Akkamiin barbaanna? Isa dhufa ammoo foormulaa kanaan barbaanna. UI plus VJ minus cost of unoccupied cell barbaanna jechuudha. Jalqaba ka C11 haa barbaannu. C11 is equal to C11 jechuun U1 plus V1 jechuudha minus C11 irratti ka argamu meeqare? First row first column irra ka argamu 3 dha. Cost of unoccupied cell isaa 3 dha jechuudha. Kanaafuu maal taare? U1 plus V1. U1 kenna meeqa? 0 dha. Kun osoo arganneerra 0 plus V1 kenna meeqa? Minus 3 dha. Minus 3 ta'a jechuudha. Is equal to 0 plus minus 3 dha. Minus 3 jechuun ammoo minus 6 ta'a jechuudha. Itti aansee kan inni barbaanna? C11 kenna meeqare? Minus 6 dha jechuudha. C11 kenna minus 6 dha. Itti aansee ka C13 barbaanna. C13 jechuun U1 plus V3 dha. C13 kaminni isa kana first row third column irraa argama. Gatiin isaa cost of unoccupied cell isaa meeqa? 7 dha jechuudha. Minus 7 ta'a. Gatiin U1 kenna 0 dha plus gatiin V3 kenna meeqa? 0 dha. Minus 7 dha is equal to 0 minus 7 minus 7 ta'a jechuudha. 0 minus 7 ta'a. Kanaafuu gatiin C13 kenna meeqa? Minus 7 dha jechuudha. Amma ka'ee nu barbaanna akka C14 barbaanna jechuudha. C14 jechuun maal inni? First row fourth column dha. First row fourth column kenna kaminni? Kana jechuudha. Kanaafuu maal taare? U1 plus V4 ta'a. Minus costiin kenna meeqa? 4 dha. Gatii U1 kenna 0 dha. 0 plus gatii V4 meeqa? Minus 1 dha. Minus 4 ta'a jechuudha. 0 minus 1 minus 4 ta'a. Is equal to minus 1 minus 4 jechuun minus 5 ta'a jechuudha. Minus 5 ta'a. Minus 5 ta'a jechuudha. Itti aansinee ka C24 barbaanna. C24 jechuun second row fourth column dha. Kanaafuu U2 plus V4 ta'a minus C24 kenna meeqa taare? U2 plus V4 second row fourth column jechuun kana minus costiin kenna meeqa? 9 dha jechuudha. Gatii U2 meeqa? 5 dha. Plus gatiin V4 ammootu minus 1 dha. Minus 9 ta'a. 5 minus 1 minus 9 is equal to 5 minus 1 4 dha. 4 minus 9 ammootu minus
5 dha jechuudha. Gatiin C24 kenname garee minus 5 minus 5 dha jechuudha. Itti aansinee ammoo tokko C31 barbaanna. C31 barbaanna. C31 third row first column dha. Kanaafuu isa kana jechuudha. Kana jechuun maal irra U1 plus U3 plus V1 minus costing kenname ka 80. U3 gatiin U3 kenname ka 3 dha. 3 plus gatiin V1 kenname ka minus 3 dha. Minus 3 minus 80 ta'a. 0 minus 8 is equal to minus 80 ta'a jechuudha. Gatiin C31 kenname ka minus 80 dha. Itti aansinee ka C32 barbaanna. C32 barbaanna. C32 jechuun third row second column dha. Kanaafuu isa kana jechuudha. U3 plus V2 minus costing unoccupied costing kenna 3 dha. U3 kenname gatiin isaa 3 dha. Plus V2 kennammoo meeqa 1 dha. Minus 3. 3 plus 1 4 dha. 4 minus 3 nammootu 1 dha jechuudha. C32 kenname garee 1 ta'a. Optimization irra geenne ka jennu gisee kami jenne UI plus VJ kenna UI plus VJ minus cost of unoccupied selling kenna yoo maal ta'e yoo less than or equal to 0 ta'e jenna. Amma ta'ee jira isa jedhu martuu negative dha garuu tokko positive dha jechuudha. Positive kenna kamilli C32 dha. Kanaafuu ammallee occupied selling irra kenne. Kanaafuu maal goonara C32 bakka inni itti argamu barbaannaa jechuudha jalqaba. C32 kennaas eessa argama? C32 jechuun third row second column dha jechuudha. Third row second column. Third row second column isa kana jechuudha. Kanaafuu maal goonara start pointing kennaas 3 tana C32 inni nu misani maali positive 1 firraa qabu garam deemnare gara occupied selling kennaa deemna. Occupied selling kenna isa kana san booda ammallee ol deebina. Ammas garana deebina. Achirraan eessa deebina? Bakka jalqabaatti deebina jechuudha. Asirra yoo isin agarsiise inni kun 3 dha. 3 huma ofirraan qabu. Isa kana positive jedhee haa fudhadhu jalqaba. Isa kana negative haa jedhuuni. Kana positive goona ka ittaan ammoo negative goona. Ka gubbaa isaa irra jiru ammallee positive goona. Isa kana ammoo maal goona negative goona jechuudha. Kara biraatiin kana jechuun maa inni kun 6 dha. Asitti isinitti haa mul'atu. Inni kun ammoo 5 dha. Tuni 3 dha. Tun ammoo 3 dha jechuudha. Jalqaba tana positive goone, kana negative goone, kana positive goone, kana ammoo negative goone. Kuni huma ofirraan qabdu, 3 tun huma ofirraan qabdu, inni kun meeqa ofirraa qabdi? 250 ofirraa qabdi. 5 meeqa ofirraa qaba? 100 ofirraa qaba. Itti aansee 6 ammoo meeqa ofirraa qaba? 50 ofirraa qaba jechuudha. Tun huma ofirraan qabdu jechuun 0 jechuudha. Akkana jira. Amma maal goona negative fudhannaa negative keessaa lakkoofsa xiqqaa fudhannaa jechuudha. Xiqqaan kenname meeqa 50. Akka lakkoofsaatti ilaalla malee akka negativiitti ilaallu. Lakkoofsa 50 fi 250 keessaa xiqqaan 50 jechuudha. Maal goona 50 kana ka negative irraa hin hir'ina. Ka positiviitti ammoo hin edaanaa jechuudha. Kanaafuu ka jalqaba 50 waan ta'eef 50 minus 50 ta'a is equal to 0 ta'a. Kanarratti ammoo kun positive waan ta'eef maal ta'a irratti edaama. Kanaafuu 100 plus 50 ta'a is equal to 150 ta'a jechuudha. Inni kun 0 malee huma ofirraan qabu. Kanaafuu 0 plus 50 ta'a is equal to 50 ta'a jechuudha. Ka ittaan ammoo isa kanaa 250 kun negative hin jiru waan ta'eef maal ta'a irraa hir'ata. Kanaafuu 250 hir'isu 50 goonaa jechuudha. Is equal to meeqa ta'a 200 ta'a jechuudha. Amma maal goona asirratti sirreessinaa jechuudha. Ka jalqabaa 6 dha. 6 qabna 6 fi 50 qabna ture. Negative waan ta'eef 50 irraa gaafa hir'atu 0 ta'e. Kanaafuu 6 kenna maal ta'a homa ofirraan qabu. Kan biraa 5 dha. 5 fi 100 qabna turre. 150 waan plus hin jiruuf waan positive ta'e 50 itti edaanee fi 150 finnee fi
kabiraammoo 3 ture 3 0 ture positive waan ta'eef 50 itti daanee fi 50 gaafa itti daanu 50 ta'e kabiraammoo 3 kana 3 kunillee negatiivii 250 ture waan negatiiva ta'eef 50 irraa hir'isnee meeqa deebifnee 200 deebifnee jechuudha. Amma maal goona akkuma jalqabaatti deebinee maal goona u fi v keenya barbaanna. u1 plus v2 ta'a is equal to meeqa ta'a 1 dha. u1 0 dha. 0 plus v2 jechuun 0 plus v2 jechuun amma kanaa barbaannu v2 qabna waan ta'eef gatii u3 beekuuf u3 plus v2 gaafa goona is equal to meeqa ta'a 3 ta'a. Gatiin v2 keenya meeqa 1 dha. Kanaafuu u3 is equal to 3 minus 1 2 ta'a jechuudha. Gatiin u3 keenya meeqa ta'a 2 ta'a. Gatii u3 keenya 2 ta'a. Isa kanallee akkamiin barbaanna u3 plus v3 barbaanna. u3 plus v3 is equal to costii keenya immoo 3 dha. u3 meeqa arganne 2 arganne 2 plus v3 beeynu is equal to 3 ta'a. v3 keenya is equal to maal ta'a 3 minus 2 1 ta'a jechuudha. v3 keenya meeqa ta'a 1 ta'a. v3 keenya 1 ta'a jechuudha. Kana barbaanna kana jechuun u2 plus v3 dha. u2 plus v3 dha. u2 plus v3 isa kana jechuudha. is equal to costiin keenya meeqa 5 dha. u2 hin qabnu plus v3 keenya meeqa arganne 1 arganne is equal to 5 dha. u2 is equal to meeqa ta'a 5 minus 1 4 dha jechuudha. Gatii u2 keenya meeqa ta'a 4 ta'a. Gatii u2 4 ta'a jechuudha. Kabiraammoo kana u2 plus v1 barbaanna. u2 plus v1 is equal to meeqa ta'a 2 dha. u2 keenya meeqa 4 dha. Plus v1 is equal to 2 dha. v1 is equal to 2 minus 4 is equal to minus 2 ta'a jechuudha. Gatiin v1 keenya meeqa ta'a minus 2 ta'a. Gatiin v1 keenya minus 2 ta'a jechuudha. Minus 2 ta'a. Amma immoo advaansinee maal barbaanna? Unoccupied cell keenya barbaanna. Unoccupied cell keenya ui plus vj minus cost of unoccupied cell barbaanna jechuudha. Tokko isa kana jechuun kan barbaadu qabnu kaminni kana jechuun c11 kabira kana c13 kabira kana c14 kabira kana c24 kabira immoo kana c31 kanneen barbaanna jechuudha. c11 if u1 plus v1 minus 3 u1 in keenya 0 dha plus v1 in keenya immoo minus 2 dha. 0 plus minus 2 minus 3 is equal to minus 2 minus 3 minus 6 dha. Minus 6 ta'a jechuudha. Kan ta'u c13 dha. c13 jechuun u1 plus v3 c13 jechuun kana minus 7 is equal to u1 in keenya meeqa 0 dha plus v3 keenya 1 dha. v3 1 dha minus 7 is equal to 0 plus 1 1 dha 1 minus 7 minus 6 dha jechuudha. Minus 6 asitti minus 2 minus 3 ni minus 5 dha. Kuni minus 5 dha. Asiin minus 5 ta'uu qaba. Minus 5 ta'uu qaba. Amma kana hojjettanii c14 gatiin isaa meeqa ta'a? Minus 4 ta'a. Kabira asii dagannee jira kuni c22 dha. c22 jechuun second row second column dha. Inni 6 dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? u2 plus v2 minus
costiin keenya occupied costiin keenya 6 dha jechuudha. U2 meeqa? U2 4 dha. 4 plus V2 keenya ammoo 1 dha. Minus 6 dha. Kana jechuun 4 plus 1 5 dha. 5 minus 6 is equal to minus 1 dha jechuudha. C22 keenya meeqa taare? Minus 1 ta'a jechuudha. Kan immoo C24 dha. C24 jechuun second row fourth column dha. Second row fourth column 9 dha jechuudha. Kanaafuu U2 plus V4 minus 9. U2 keenya meeqa? 4 dha. 4 plus V4 keenya meeqa? Minus 1 dha. Minus 9. 4 plus minus 1 3 minus 9 ta'a is equal to minus 6 ta'a jechuudha. C24 keenya minus 6 ta'a. Yaansinee akka C31 barbaanna. C31 barbaanna. Kana jechuun third row first column 8 dha jechuudha. Kanaafuu U3 plus V1 minus 8. U3 keenya meeqa? 2 dha. Plus V1 keenya ammoo minus 2 dha. Minus 8. 2 plus minus 2 jechuun 0 minus 8 is equal to minus 8 ta'a jechuudha. C31 keenya minus 8 dha. Amma maal goonaree? UI plus VJ minus CIJ yookaan immoo cost of unoccupied shade keenya there than or equal to 0 ta'amoo hin ta'u kan jedhu sallaadha. C11 keenya minus 5 minus 6 minus 4 minus 1 minus 6 fi minus 8 ta'a. Kanaafuu optimal solution keenyarra optimization keenyarra geennee jirra jechuudha. Kanaafuu amma maal goonaree? Optimize ta'e kan waliin baasaa deema. 1 times 250 plus 2 times 200 2 times 200 plus 5 times 150 5 times 150 plus 3 times 50 3 times 50 plus 3 times 200 3 times 200 plus 2 times 150 2 times 150 1 times 250 250 plus 2 times 200 400 plus 750 plus 3 times 50 150 plus 3 times 200 600 plus 2 times 150 300 ta'a jechuudha. Is equal to gaafa edaanu is equal to 2450 ta'a jechuudha. Kana fakkaata like godhaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa.